Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu bakka jirtanitti nagaan keenyas ni qaqqabu akka moltan. Guyyaan har'aa amajjii 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 6 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Daareektarri dhaabbata fayyaa addunyaa fi mootummaan Itoophiyaa wal himachaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa idilee addunyaa Human Rights Watch gabaasa isaa kan waggaa baaseera. Qophiin labataas waan harkaa qabu qaba. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Piroodyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluuti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nuuf dhiyeessitu Jaallanneedha. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Itoophiyaan barreessaa duree jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom irratti mormii qabdu dhiyeeffattee jirti. Kanas xalayaa boordii waliigalaa jaarmayichaatti barreeffatteen ta'u ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksiseera. Oduu booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gaggeesse sana booda uummanni kuma kurna hedduun manaaf qe'ee irraa godaanu bulchaan magaalaa Abaalaa Xaahir Hassan ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraanni isaa akka gara Tigraayitti hin deebine dhorkaatuu jiru. TPLF garuu naannoo jireenyaa kan magaalaa Abaalaa keessaa haleelee jedhan. Abaalaan karaa Samaraa fi Maqalee wal argisiisu gidduurra jirti. Mootummaan Itoophiyaa kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen TPLF karaa gargaarsi darbu irratti haleellaa banee jedhee jira. Kan gargaarsi Tigraayin ittiin dhaqqabu Abaalaa irratti haleellaa haaraa innaa banu arguun ajaa'ibsiisaadha jedheera ibsi ba'e. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansa hammaataa jiruun kan ka'e dhiyeessiin gargaarsa dhala namaa fi kan boba'aa dhaabbachuuf jira jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa har'a ibsa baaseen beeksiseera. Sababaa walitti bu'iinsa hammaachuun kan ka'e baatii muddee darbe walakkeessaa kaasee konkolaataan isaa Maqalee dhaqqabuu akka hin dandeenye kan ibse jaarmayaan kun Tigraay keessatti daa'immanii fi ijoolleef karaabsamu nyaati walqixxaataan dhumaa akka jiru midhaan dheedhotaa fi zayitiin kadhumaa torban dhufu raabsuu kan xumuru ta'uu beeksise. Gama kaaniin tajaajilli koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen mootummaan Itoophiyaa uummata bulchiisa naannoo Tigraay gargaarsi guyyaa guyyaan danqaa tokko malee akka dhaqqabu gochuuf yeroo yerootti qaamota dhimmi ilaalu wajjiniin mari'achuun hojjetaa jira jedheera. Ammaan dura konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'anii gara Tigraay seenanii turan 1,010 kan hin deebifamin ta'uu fi Tigraay keessa akka jiran sagantaa nyaata addunyaatu beeku. Qabeenya isaa akka ta'an konkolaataa 118 humna qaban maraan gargaarsa akka deddeebisan eehamee jira jedha ibsi kenname. Shofeerota gargaarsa kana deddeebisaniifis wabii nageenyaa guutuu akka argatan taasisee jedhe. Sagantaan nyaata addunyaa waajjira Afrikaa bahaatii qabuuf daayireektara akka ta'an Mikaa'el Daanford akka jedhanitti isaan kan beelarraa oolchuuf warra kan beelessuu akka qabnu filachuu qabnaa jedhaniiru. Badhaafamaa badhaasa Noobel kan nagaa bara 2019 ka turan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa biyya isaanii keessaa xumura itti tolchuu fi akkasumas nagaa buusuuf itti gaafatama addaa turre jira jechuudhaan koreen Noobel ka biyya Noorweey ibsa baasee jira. Baatii sadaasa bara 2020 kaasee muddamsi Itoophiyaa keessa hammaate gara wal waraansa guddaatti seenee ture ka jedhe ibsi kun rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaan akka jiru gargaarsi nyaataa guddaan kanneen isaan barbaachisu dhaqqabuu dhabuun immoo waan fudhatama hin qabne jedhee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2019 badhaasa Noobel kan nagaa argachuun yeroo sanatti yaalii gochaa turan irratti hirkachuun akkasumas waan gaarii fudhatama qabu hojjetaniif ta'u ka beeksise ibsi kun yaada nagaa buusuu dhiyeessaniin Eertiraa waliinis nagaan argamuu ibseera. Kana malees yaada siyaasaa bal'aa kan waa'ee deemokiraasiif akkasumas kabajamuu mirga siviilotaaf dhiyeessaniin ta'uu ibse duddubbeen seenaa biyyatti caasaa mootummaa abbaa irree fi walitti bu'iinsa gosotaa bal'inaan gaggeeffamaa ture jechuun ibsi koree Noobel kan Noorweey ibsee jira. Kana malees koreen kun dhimmootii ijoo badhaasi Noobel kan nagaa akka muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif kennamu taasisan kan yeroo sana sirna badhaasichaa irratti dubbatamerraa kan hafe ifatti ibsa kennuu hin dandeenye jedha. Hojiin nama badhaafamu filachuuf gaggeeffamus iccitiin kan deemsifamu waan ta'eef
Kana malees erga badhaasa sana kennine booda haala Itoophiyaa keessaas ta'e haala badhaafamaa sanaa itti fufnee ibsa kennuun qooda yookaan itti gaafatama keenya miti jechuudhaan Koreen Noobel kan Noorweey ibsa isaa baase kanaan hubachiisee jira. Hojjetoota keenya ka turan sadii Mariyaa Teedroosiif Yohaannis ajjeefamanii baatii 6 booda har'allee waa'een ajjechaa isaanii wanni ibsame hin jiru jechuudhaan gareen wal'aansa fayyaa Medicine Sans Frontiers yookaan MSF jedhamu ibsa baaseen beeksisee jira. Amajjii 24 bara 2021 shofeera keenya ka tureef umriin isaa 31 ka ta'e Teedros Gabramaariyaam qindeessituun haala hatattamaa Mariyaa Hernandez umriin ishee 35 akkasumas gargaaraa qindeessaa ka tureef umriin isaa 32 ka ta'e Yohaannis haala foom raddaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa konkolaataan imalaa innaa jiranitti quunnamtiin isaa waliin qabnu citee jedha ibsi ba'e. Waxabajjii 25 immoo konkolaataan isaan ittiin adeemaa turan duwwaansaa akkasumas reeffi jarreen sadeeni meetira 100 hanga 400 konkolaataa isaaniirraa fagaatee argamuu beeksisee jira. Madaan qaama isaaniirraa akka agarsiisutti dhiyoorraa rasaasaan irra deddeebi'uun rukutamuu isaanii agarsiisaa jedheera. Kutaalee Afrikaa gama dhihaa fi kan Saahil keessatti gareeleen leellistootaa babal'ataa deemuun akkasumas rakkoon diinagdee fi hawaasummaa jiraachuun balaa hamaa kutaa sanarra darbee deemuu malu fidaa sodaa jedhu ka qaban ta'uu dippiloomaatonni biyyootii gama dhihaa ibsanii jiru. Aangawoonni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun biyyootii kutaa sana keessaa kanneen biroo waliin walta'iinsi akka jabaatuu fi waamicha dhiyeessuun isaanii dabalaa deemuun aangawoonni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun dabalaa deemuu sana hambisuuf yaalii addunyaan goote hanga ammaatti milkaa'ina dhabee jira. Leellistummaan hokkaraan gaggeeffamu dabalaa deemuun akkasumas kutaa Saahilii fi Afrikaa dhiyaa keessa rakkoon gargaarsa dhala namaa jiru egeree ardii Afrikaa fi kan hunda keenyaa irratti sodaa uumeera jedhan United Statesitti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Stavros Lambrinidis walga'ii gama marsariitiin gaggeeffame irratti kun rakkoo guddaa ta'uuf dhimma deemuu jedhan. Aangawoonni Ameerikaa immoo dhimmi kun waan akkaan jabaa fi deebii hatattamaa barbaadu jedhaniiru. Aangawoonni Burkina Faso loltoota 8 kanneen mootummaa fonqolchuuf shiran jedhame torban kana hidhuu isaanii abbaan alangaa waraana biyyatti beeksisanii jiru. Fonqolcha mootummaa shiran jechuun miidiyaan naannoo kan gabaasan ilaalchise mootummaan dhugaadhaa yookaan sobaa hin jedhin jira. Abbaan alangaa waraanaa kibxata darbee ibsa baaseen loltoonni kun shira gaggeessuu fi biyyattii tasgabbii dhabsiisan jedhamuun hidhamuu isaaniif qorannaan gaggeeffamaa akka jiru ibsuu bira darbanii gadi fageenyaan waan jedhan hin qaban. Gabaasaaleen miidiyaa Lieutenant Colonel Emmanuel Zungaaraa dabalatee loltoonni kabiroo 7 hidhamuu ibsan. Pireezidaantiin biyyattii baatii muddee darbe Zungaaraa aangoorra kakaasan yoo ta'u kunis maadhee waraana biyyattii gama kaabaa keessa jiru irratti haleellaan dhaqqabee yoo xiqqaate loltoota 49 ega galaafatee booda. Burkina Fasoon haleellaa hidhattoota Islaamaan raafamaa akka jirtu yoo ta'u nageenyi dhabamuu isaatiinis mormii bal'aan biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.